Nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaalee kootii akkam jirtu nagaa keessanii? Ani nagaa kootii obboleettiin keessanii baga nagaa fayyaa taatan isiniin jedhaa. Nagaa jirtu nagaa keessanii baga nagaa taatanii kunoonillee nagaa kootti aansuudhaan hordoftoonni chaanaalee kootii baga nagaan dhuftanii warroonni haaraa gara mana kiyyaa dhuftan laayik gochuudhaan akkasuma sabiskiraayib gochuudhaan maatii naaf taa'e. Shir godhaa isiniin jedhaa. Jajjabeessa warroonni jajjabeessa jirtan hedduutu akka galatoomaa isiniin jedhaa. Egaa viidiyoo kana hin argitu. Viidiyoo kana namoonni baay'een akka itti dadhabneet, akka itti hojjenneet, akka itti finna. Dhaabbannee kushiinaa bakki nu hafu hin jiru. Bakka hunda hojjenneet. Shanti beetii isaanii asaddaanee waan baay'ee hojjennee dadhabnee bu'aa baay'ee keessa dabarsina. Gabeettuu warri biyya ambaa keessa hojjettanii jirtan shaqaalaa jedhamni mataa maqaan nutti ba'eetu hojjettuudha jedhamuun keenya sirriidha. Garuu immoo akkanatti hojjennee gariin keenya immoo walitti qabannee gariin keenya immoo walitti qabachuu dhiifnee gatii dadhabbii keenya. Kan keenya namaan gowwoomfamne egaa dhiiran kan gowwoomfamnu jirraa kan keenya immoo qabannaa kan wallaalle keenyas hin jirraa. Kanaafiyyuu obboloota koo dadhabbii baay'ee qaba biyyi ormaa kun guyyaa takka aaraa nama hin galfachiistu. Akkatti dadhabanii gizee gadi ta'anis aaraa nama hin galfachiistu bakkaa fi jiranitu nama kaastee hojjechuudha. Sa'aatii 24 kan hojjetan danuu isaaniitu jiru. Dafqee akkasitti dafqitee saayinaa dhiquun waan baay'ee hojjechuun waan baay'ee nama gaafatachaadha. Kana keessattuu gaafa immoo nama boqodhaa biyya kootti galee jennee karoorfannu waa tokko hojjennee biyya keessaa hin qabnu dhiirri bara kanaa ka'a. Nama attallalee namarraa fixee kan birrii ofirree guduunfaa ofirree dhabuusaa jira. Amshir obboleettii tiyya siin jedha. Akkanatti hojjennee akkanatti dalagnee finna. Maammadoon biyyaa immoo argiti nyaatu. Homaa miti isiniin jedha. Roobni akkatti dadhabdanii, akkatti dalagdanii, akkatti hojjettanii, fiddanii, ol kaawwattanii, guduunfaa tokko godhattan gammadaa'ii. Roobni immoo egaa namaanis dhiiranis nyaatamtan immoo obsaaf dandeettii isiniif haa kennu. Gatii dadhabbii keessanii egaa wanti godhamu hin jiru waan ta'eef danuu isaanii nan taajjaba. Maaliif taasiftaa naan jedha. Akkanatti dafqinee akkanatti dadhabnee akkatti ani kan na dhibe tokko jira mijoo. Ani dhiira bara kanaa dubartii fuudha moo dhiira fuudhaa? Dubbii dhumti isaayyuu garagaree natti fakkaata. Dubbiin garagaree natti fakkaate qofaa dhiiratu dubartii ilaallatee waarratee maatitti eenyu jedhee ergatee waarratee deebi'eetu fuudha jechaadha. Gaa'ela godhata. Waanuma qabu sanatti fuudha. Isaan booda wal wajjiniin hojjetatanii waan barbaachisu manas yoo ta'e dhalas yoo argatanii guduunfaa boruu hojii isaanii jireenya isaanii boruu aareeffatu. Inni ammaa immoo akkanatti dalagnee sa'aatii 24 dhaabannee gugguufnee hojjennee gaafa gaa'elaaf shamarra tokko dhiirri gaafatu birrii qabdaa jedha. Mana qabdaa jedha. Akkaawuntii keerra meeqa jira? Maalumaa isaati gamee kana qixxee ijoolleen nama gaafatu. Nuti isa fuudha moo sana fuudhamee ilaalame jiru? Mee eenyutu fuudhamee jiru? Kanaan bee dubbiin garagalchoo taate kanas hin jedhu. Dubbiin garagalchoo taate dhiirri bara kanaa hin heeruma. Dubbiin kanuma jechaadha hin heeruma. Mana ishiidha kan ijaaree itti fuudha. Manni kan ishii wanti hunduu kan ishiitu ijaara. Maqaa isaayyuu maal bichaadha yoo isiniin jedhare hundumaa ishiidha jechaadha.
inni dhaqeetuma akka jette mucoo tokkotu dhugaa dhiirri bara kana mee irrachuu qofa ta'ee tokko jette hundaa bitachaadha. Warri hojjetate immoo waan dubartii hin barbaanne hin jira. Tokko sim jedheetuma anuma ishii qofa kan barbaadudha. Ani kan na dhibe tokko bee amma isatu fuudhe moo ishii fuudhe gaafa jennu ishii fuudhe jenna. Inaffaruu hogguma sim jedheetuma itti galeetuma sim jedheetuma anuma dubartii kana nyaatu ijoollee akkati dalqiteetu yeroo ishii fiddu jechaadha. Akkamatti gaafa immoo wal ta'uu didan immoo irraa isatu ba'amoo ishii ba'a. Eenyu baabee ijoollee? Eenyu dhiisaa? Baay'ina irraa hotte manni kashiiti. Wanti hunduu kashiiti. Yoo kaa fuudhee dhamaan kaa fuudhe jedhama kaa. Maqaasaa iyyuu dafqa ishii nyaate waan ta'eef ishumatu mana ijaarrate waan hunda godhate. Abshir guyyaa tokko nu darbee biyya keenyatti hin gallaa. Kanaafuu akkasii isiniin jedhaa baay'ee ulfaata dhugaa rabbiiti jechaadha. Guyyaa tokko nu darbeetu gara biyya keenyatti gaafa galle immoo fataa jennee jiraanna. Kanaaf akkasii isiniin jedha baay'ee nama dhiba waanti bara kanaa dhirsaaf niitii ta'uun kunis akkatti kinoo dadhabbii namaa nyaataniiti akkanatti kinoo isiniin jedha. Kanaafummaa miti jabaadha hojjedhaa. Dhiirri bara kanaa dubartiitti heerumuu qabe waan ta'eef warri guduunfattan guduunfadha, warri hin guduunfannes guduunfadha. Biyya ormaatti gatii dadhabbii keessanii akkasumaan faffacaasinaa. Baay'ee isaanii dhugaa rabbii dubbachuudhaa fi gaala wajjin godhanna jedhaniitu kan irraa nyaatanii booda immoo tsaap jedhan danduu isaaniis hin jiru. Kanaaf homaa miti waan hundumaafiyyuu kanaaf dadhabneetu gaafa arganne homaa miti isiniin jedhaa. Homaa miti dadhabii keenyas waaqayyo nuuf haa kennu. Abshir shaqaaloochee maqaa kee bareedaa san jijjiirattee ati kaayyoof jecha shaqaalaa jedhamtee ati qulqulluudha qanamaa yoom nyaatte wanni hin dabarre hin jiru hunduunuma dabraa hagamsinuutullee roorroon biyya ambaa hamileen sin cabin gaaf tokko ni darbaa kan uffata kee uffatuun hawwii sitti taate kan minfoormii ambaa waahila siin taate gaaf tokko ni darbaa yoo rabbirraa taate jinfuuga jedhanii jala dabarfatanii jiruu biyya ormaas obsuun dabarsanii siifis guyyaan dhufa abshirii yaadinii. Wanta zabe keessaa wanni ana aarsee kan si geenne mara maqaa si moggaasee si tuffatuu fedha hamilee si cabsee. Eebbaluun mallaqan kennu mallaqa jabeessaa akkana jedhee waan kee odeessaa ofiin dalagatu mana jaazaa ciisaa. Yeroo miidiyaa irratti bu'u qabaataa fakkaataa seenaa isa yoo qorattu shaqaalaa kadhataa shaamiziif surreeyyuu kadhaan jijjiirata. Hanga ciiftee qabeenya namaa lakkooftuu atuu fayyaa qabdaa gabbaateen dalagattu ajab. Mallaqa as kenni jedhee si gaafataa si kennee laata maaliif si gaafataa atiin qabu jennaan si balaaleffata. Dubbii dhugaati ammaran dubbadhu amma nagayatti. Akkasii kinoo akkanatti fataa jedhee ciisee kan nyaatu jechaadha. Kanaaf obboloota koo guduunfaa keessan godhadhaa. Maammadoo bara kanarrallee ofii qadhaasiniidha. Gorsa koo ishee xiqqishuudha akka kiyyaatti. Warra keessattuu biyya abbaa keessa jiraatanii too qallabaman jechaadha sim jedhanii ta'anii. Kanaaf wantoota akkana kana gubbaarraa of eeggadhaa. Warri birrii keessanillee kaawwadhaa. Kiisii keessan kaawwadhaa. Akkatti dadhabne akkanatti finnee moo akkatti finnee birrii takkitti nu jalaa baduu hin qabdu ijoollee. Akkaatti dafqine egaa humna har'a qabnu kana bara akkatti hojjennee waan hundumaa humna har'a qabnu kana boruu hin qabnu wanti isinii galuu qabu jechaadha. Sababiin isaa humni deemaa waan ta'eef boruu yoo guduunfaa qabaanneef yoo hojii tannee kan hojjetanne kana achi kaawwanne gaafa gallee itti araf jennee too teenyu itti boqonna. Akkasii isiniin jedhaa. Iddoo takka galatoomaayii kunoo akkanarraa akkanatti as baanii achi baanii as koottaa kana fuudhaa safuudhaa sana godhaa otoma jedhanii guduunfachuun baay'ee gaariidha. Jabaadhatee guduunfadhaa isiniin jedhaa. Ol kaawwadhaa. Dhiirammoo yoo ta'e si fuudhe manuma ijaarratee silaa fuudhu yoo hin fuudhu ta'eef immoo barbaadinaa.
lakkinan qalladhe walii gallaan homaa miti. Waan nan jaaladha jaalalli jiraanyanii isiniyyuu wajjumaa yoo gaala godhattan bareedadha siniin jedha galatoomaa.